garaagarummaa guddaadhaa qaba jechuudha. Jijjiirama booda hooggansa diinagdee hoogganuu danda'uun waan irratti hojjetameef bu'aan gama kanaan dhufu dachaan dabaluu danda'eetii jira jechuudha. Kanaaf beekuu barbaachisaa, kunuunsuu barbaachisaa, beeksisuu gaafataa jechuudha. Kanaaf hooggansi iddoo sana jiru yookaan bakka kana jiru hooggansa diinagdee hoogganuu danda'u jedhuun kan kaafamu jechuudha. Qabxiin lammaffaan nuti ilaallu oomishtummaa guddisuudha. Gama qonnaatiin, indaastirii fi kan birootiin nama dhuunfarraa kaasee oomishtummaa isaa kan guddatuuf oomishtummaan isaa akka guddatuuf kan hojjetudha jechuudha. Hooggansi diinagdee hoogganu oomisha dhuunfaa fi gareedhaan oomishamu immoo oomisha nama dhuunfaa fi gareedhaan oomishamuun bu'aan argamu kan diinagdee biyyaa guddisuu danda'u jechuudha. Kanaaf akkamiinan oomisha kan nama dhuunfaas ta'ee kan gareenii kana guddisuu danda'a kan jedhu irratti hooggansa hojjechuutu barbaachisaa jechuudha. Kuni hooggansa diinagdee hoogganuudha jechuudha. Inni sadaffaanii qusannaa fi investimentiidha. Yoo oomishan malee bu'aan hin argamu. Bu'aan argamuun ammoo yoo ol kaawwatanii gara guddinaatti kan nu jijjiiruu danda'u kan immoo gara guddinaatti kan nu ceesisuu danda'u jechuudha. Kanaaf nama dhuunfarraa kaasee oomisheen bu'aa argateerraa akka qusatuuf yookaan immoo namni dhuunfaa ta'ee kan gareedhaa jechuudha. Waan oomisheerraa akka qusatu achiis ammoo waan ol kaawwate sanaan gara investimentiitti akka ce'u jajjabeessuu deeggaruu kan danda'udha jechuudha. Hooggansi diinagdee hoogganu jechuudha. Egaa hooggansi diinagdee hoogganu kan investimentii alaa harkisuusidha. Akkasumas ammoo kan investoroota biyya keessaa hedduminaan horachuu danda'udha jechuudha. Qabxiin inni afuraffaan dhaloota dhaweessummaa fi ogummaa qabu uumuudha. Humna namaa keessattuu kan dargaggeessaa jalqabarra kaasni qabna kan jennee adda baasne sana leenjisuun ogummaan gahoomsuu fi akka hojjetu gochuu, dhaloota immoo dandeettii kalaqaa qaban uumuu fi kan jiranis jajjabeessuun kana gaafataa jechuudha. Inni shanaffaa fi xumuraa qabxii laallu jechuudha. Injifannoo itti fufiinsa qabu milkeessuudha. Bu'aawwan argametti quufuu osoo hin taane bu'aa argame sana itti fufsiisuu, bu'aa caaluuf ammoo tattaafachuu fi milkaa'ina argame itti fufsiisuu hooggansa danda'udha. Hooggansi yookaan immoo kan namni diinagdee hoogganu jechuudha. Mee kanaan wal qabatee ergaa pirezidaantii Shimallis dubbatan dhaggeeffannee deebina. Hooggansa diinagdee yeroo jennu tokkoffaa fi duraa potenshaalootuma kana carraawwan kana hubachuu kan danda'u jechuudha. Akka qe'eesaatti akka seektara isaatti kan hubatu jechuudha. Lammaffaa erga isa hubatee booda mul'ata diinagdee ifa ta'e kan qopheessu jechuudha. Oomishtummaa kan guddisu isa keessatti dorgommummaa kan sirnoomsu ta'uu qaba. Oomishtummaan ati goote sun yoo dorgomaa hin taane gatiitti ba'uun yoo dorgomaa hin taane yeroodhaan yoo dorgomaa hin taane haga paakeejingiitti yoo dorgomaa hin taane faayidaan qaba. Kana kan godhu jechuudha hooggansa diinagdee jechuudha. Walumaa galatti egaa qabeenyi dilbiin gandaa kaasee hanga godinaatti jiru akkasumaan yoo taa'e bu'aa hin qabaatu jechuudha. Hooggansi diinagdee kan jennu immoo isa sana adda baasee hojiirra oolchuun gara diinagdeetti jijjiiruu yoo danda'edha. Hooggansa diinagdee kan jedhamu jechuudhaan xiinxala Koggula Baaddisu. Egaa dhaggeeffattoonni hooggansa diinagdee jechuun maal jechuu akka ta'e hooggansi diinagdee maal hoogganaa kan jedhu xiinxalli keerraa waan guddaa akka hubatanii abdanna si galateeffanna. Itoophiyaa namni kabajaa fi jaalalaan keessa jiraatu. Dhaloota dhaalchisuu qabnaa jedhan abbaa amantaa mana amantii Ortodoksii Itoophiyaa Malaakayoot Abbaa Waldaa Yesuus marii biyyaalessaa magaalaa Finfinneetti mari'atamaa jiru dhaalchisee OBN waliin turtii godhaniiru. Girmaa Hundee. Abbaan amantaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa marii biyyaalessaa irratti hirmaachaa jiran Malaakayoot Abbaa Waldaa Yesuus marii kanaan nageenyaa fi guddina egeree biyyaaf mari'ataa akka jiran dubbatan. Mariin amma goonu kun biyyattii kanaaf waan boru guddina ishii boru jijjiirama ishii boru nageenya ishii boru kan ibsu jechuudha. Kanaaf hunduu tokko ta'ee yaada kennaa jira. Kana jechuun garuu yaadni adda addaan kaane jechuu miti. Yaadni adda addaa ka'aa jira. Yaada san immoo akkamitti walitti fidaa jirra. Mariidhaan walitti haasa'uudhaan hunduu wal kabajee sasitti marii godhaa jira. Mariin kun immoo biyya keenya waan guddaadha. Biyyi dhalootaaf dabartu biyya namni kabajaan jaalalaan keessa jiraatu biyya misoomte ta'uu akka qabdu siman. Itoophiyaa ishii nagaa karaa deemtu. Itoophiyaa ishii hunduu itti eefu. Itoophiyaa ishii ilma namaa hundaadhaaf nama ta'uusaa bichaan itti kabajamu. Isa kamitti kennine jennee dhaloota boruutiif har'a mari'achaa jirra jechuudha. Mariin kun marii guddaadha. Biyyaafis bu'uura guddaa qaba. Amantaan kamuu nageenyaa fi jaalala kan labsu akka ta'e kan eeran Malaakayoot Abbaa Waldaa Yesuus abbootiin amantaa marii kanarratti hirmaachuun isaanii nagaa fi guddina biyyaatiif gahee isaanii akka bahaniif faayidaa olaanaa qabaachuu dubbatan. Amantaan kamuu yakkan barsiisu tokkummaa, nageenya, jaalala
kana hambarsiisu isuma kana immoo ummanni hundumtuu addunyaan marti kanarraa barate boru Itoophiyaa adda biyya tana biyya guddoo akkuma kanaan dura seenaan ishii guddoo taate kana amma hojiidhanis guddoo taate jijjiirama amma ilaalaa jiru kana sammuun ijaarame jijjiirama kana eega sammuun hin ijaaramne immoo jijjiirama kana diiga kanaaf akkamitti walitti dhufnee mari'annee misooma kana ol kaasuu nurra jira. Mariin biyyaalessaa adoolessa 8 bara 2018 eegalame kun yeroo ammaa kan ajandaawwan mariif qophaa'an irratti garee xixiqqaa fi garee namoota 50 of keessaa qabaniin marii bal'aa taasisuun yaada qindaa'e irratti gareewwan tarsiimaa 16 mari'attoota 250 of keessaa qabaniif dhiyaachuun irratti mari'atamaa jira. Torbeewwan lamaan darbanitti adeemsa marii milkaa'aa taasifneerraa jedhan hirmaattonni marii biyyaalessaa. Ilaalchi walqixxummaa fi tokkummaa dagaagaa jiras jedhan Addunyaatusaa yaada isaanii qindeesse. Yaa'iin marii biyyaalessaa adoolessa 8 bara 2018 eegale guyyoota 15 ol lakkoofsiseera. Guyyoota 15 darban yaadota garaagarummaa uuman gara waliigaltee walootti dhiphisaa jirra jedhan hirmaattonni. በ10 የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች garee 10 keessatti sabootaa fi sablammoota waliin wal arginee bal'inaan mari'an garee 50 keessattis waliin mari'ataa turreerra. Amma garee 250tiin mariirra jirra. Adeemsa hanga ammaa kan guyyaa 15 darbeetiin yaadota garaagarummaa uuman hedduu gara tokkotti fidaa dhufneerra. Namni hundi yaada isaa bilisaan ibsata. Yaadonni dhiyaataa turan kan gara waloo biyyaatti nama geessanidha. መጀመሪያ በ4000 ጠቅላላ jalqaba nama 4,000 yaadni marii erga kennameen gara garee 500tiin qoodamne. Itti aansineen 10 mari'anne. Amma garee nama 250 mari'ataa jirra. Tokko lama jennee rakkoowwan sirnoota dabreerraa kaasee kuufamaan odoon hiikamin as gahan adda baafneetiin ni ilaalle. Tokkoon isaa egaa adda baafnee ilaalle booda irratti mari'anne. Adeemsa hangammaatiin ilaalcha walqixxummaa fi tokkummaa jabeessineerras jedhan. ባሳለፍነው 15 ቀን ውስጥ guyyoota 15 dabarsinee keessatti komii fi rakkinoota garaagarummaa uumanirraa yaadonni tokkummaa fi walqixxummaa dhiyaataa turan. Saboonni afaan walqixxummaan akka ilaalaman nutti dhaga'ame. Namni hundi tokkummaa Itoophiyaaf dhimma. Yaadonni tokkummaa uuman dhiyaataa turan kanaaf gammadaadha. Adeemsi hanga ammaatiin hirmaannaa gaariitu jira. Mari'anneen wal dhibuun hafee tokko ta'uun kan jedhuun waaqa kadhannee eegalle. Ammaas akkasumatti itti fufaa jira. Kaduraani yaadni biqabullee malumaa yaad keenyatti uf guldeebisne akka inni nu guldeebi godhaa akka yaadi keenya kanu qabnu abdiin keenya kanu qabnu nuu milkoof akkas deemu jirra. Tooftaan adeemsa marii biyyaalessaa yaada keenya akka ibsannuu fi kan biroo akka caqafnuu fi hedduu nu gargaaree ka jedhan hirmaattonni guyyoonni 15 itti aanan kan waliigaltee waloo biyyaalessaa nuuf ta'aa jennee abdannaas jedhan. Yaa'ii marii biyyaalessaan gareen marii 8 kan miseensonni garee marii 250 mari'ataa ka jiran yoo ta'u isaan waliigaltee waloo irra yoo gahan gareen marii 8 kan tokkoon isaanii miseensota 500 qabu itti fufaa jedhamee eegama. Tarsiimoon guddina dinagdee damdaneessa seektaraalee hedduun jijjiiramni akka dhufu carraa baneera jedhan hayyuun dinagdee Marii Tulluu Warqituu Magarsaa. Jijjiiramaas tarsiimoo guddina dinagdee biyyattii si'eessuuf kennamee hojjetameen bu'aan argameera. Keessattuu jijjiirama tarsiimoo kanaan dura qonna indastiriin durfamurraa gara dinagdee damdaneessatti godhameen kallattii sirrii ta'uu agarsiisaa jiran hayyuun dinagdee Marii Tulluu. Haala qabatamaa biyya keenya gaafa ilaallu seektara 5 irratti yookaan immoo seektara baay'ee irratti hojjechuun hin danda'amu. Kan jalqabaa akkuma kaasne agirikaalcheriidha. Agirikaalcheriin bu'uura. Kanaan dura kan ture sun ceesisuu hin dandeenye. Haa ta'uyyuu malee manufaakscharingii wajjiniin, maayiningii wajjiniin, tuurizimii wajjiniin, sarvii seektarii wajjiniin hin deeme yoo ta'e wal baachaa wal utubaa deema ni guddanna. Potenshaala guddaa jira kan jedhu jira jechuudha. Maaliif jennaani seektarri baay'ee guddatee seektara biraa baachuu danda'u hin jiru. Kanaafuu seektara hundumarratti hojjennee wal dandeechisaa wal baachisaa deemuu qabna kan jedhudha jechuudha. Guddina dinagdee akka biyyaatti dhufe keessaa qoonni naannoo Oromiyaa harka 60 hanga 65 ta'uu siman. Guddinni dinagdee biyya kanaa gaafa laallamu Oromiyaa adda baastee ilaaluu hin dandeessu. Maaliif jennaani GDP biyya kanaatiif % 60 haga % 65 kontribuut kan godhu Oromiyaadha. Keessumattuu immoo seektaroota veerii critical ta'an akka biyyaatti seektaroota manufacturing industiriidha wal qabatee jiru kanaafi galumsa industiriitiif immoo wantoota barbaachisan yookaan immoo galtee barbaachisan kan oomishamu kan argamu Oromiyaattirraadha. Qonni akkuma biyyaatti qonna qabnu keessaa % 70 Oromiyaatu cover godha. Alergiidhaan gara % 75 Oromiyaatu cover godha.
guddinni dinagdee Oromiyaa keessa jiru guddinni dinagdee Itoophiyaa keessa jiru hin mul'isa yookaan immoo hin agarsiisa jennee ilaaluu hin dandeenya. Haala yeroo ammaa naannoo Oromiyaa irra jirtus abdii kan namatti horu ta'uu obbo Marii dubbatan. Kanaan dura qonnarra turre beezik yookaan immoo bu'uurarra turre jechuudha faawundeeshinii irra turre jechuudha. Faawundeeshiniin suni inisheetivii mootummaan fudhate garaagaraatiin qonna gammoojjiitiin qonna magaalatiin qonna bonaatiin jal'isiidhaan wantoota kanaan qonni keenya fooyya'aa dhufeera. Meeshaalee dur biyya alaatii galchin qamadii dabalatee biyyi keenya of dandeessee haga ekspoortii gochuutti biyyoota ollaatiif ekspoortii gochuutti geenyee jira. Muduraa fi kuduraa garaagaraa oomishni biyya alaatti erguu jalqabnee jirra. Maal jechuudha qonni keenya abdachiisaadha. Stiil wanti hojjetamu hin jiru siin jechuu kiyyaa miti. Hawaasni hundumtuu irraa fayyadama siin jechuu kiyyaa miti. Yoo jabaanni kan hojjennu ta'e qonni keenya baay'ee hojjechaa jira, guddachaa jira, fooyya'aa jira kan jedhu agarsiisuufidha. Guddinni waliigalaa naannoo Oromiyaa bara kanaas harka 10.7 ta'us ibsan. Afyaa'iin mana maree biyyoolessaa Azerbaajaan Dr. Saayibaa Gafaarova walta'iinsi addunyaa dippiloomaasii fi mootummoota gidduutti akka cimuuf waamicha dhiyeessan. Dr. Saayibaan Inistiitiyuutii dhimma alaa Itoophiyaatti argamuun haasa'an. Baay'iluu Geetaachoo. Hariiroon dippiloomaasii paarlaamaa fi biyyoota lamaanii Itoophiyaa fi Azerbaajaan gidduu jiru saffisaan guddachaa kan jiru ta'u afyaa'een mana maree biyyaalessaa Riippaabilikaa Azerbaajaan Profeesar Saayibaa Gafaarova dubbataniiru. Profeesar Saayibaa Gafaarova Inistiitiyuutii dhimma alaa Itoophiyaatti argamuun haasaa godhaniiru. Daawwannaa isaanii miilaanis hooggantoota olaanoo biyyattii waliin marii jajjabaa gaggeessuu isaanii kaasanii kun ammoo walitti dhufeenya ture daran kan cimsu ta'uu dubbataniiru. Itoophiyaan gaanfa Afrikaa fi naannichatti gahee olaanaa akka qabdu hubachiisuun hariiroo gama barnootaan jiru fooyyessuufis Inistiitiyuutii dhimma alaa Itoophiyaa fi Yuunivarsiitii biyya isaanii ADA gidduutti waliigalteen mallattaa'uu himan. Gama egeree dhaloota barsiisuu qaruu fi hariiroo michummaa idil addunyaa cimsuutiin Yuunivarsiitiin keenya haalaan hojjechaa jira. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aa dhaabbileen barnootaa lamaan Yuunivarsiitiin ADA fi Inistituutiin dhimma alaa Itoophiyaa waliigaltee waliin hojjechuuf waliif mallatteessaniiru. Kunis hariiroo biyyoota lamaanii gidduutti bu'uura cimaa kan kaa'udha. Walitti dhufeenya akaadaamii fi dhaabbilee keenyaas ni jajjabeessa. Muuxannoo fi milkaa'ina Azerbaajaan gama tajaajilaatiin qabdu asitti milkaa'ee arguu isaanis eeran. Milkaa'inni bu'uura tajaajila uummataa ACN kan Azerbaajaan muuxannoo isaa Itoophiyaatti babal'isuun gama hojmaata bulchiinsa gaarii diriirsuutiin haala gaariitu jira. Kanaafis hojiin masoob tajaajila iddoo tokkoo fakkeenya gaarii ta'a. Kunis akka agarsiisutti biyyoonni naannoo garaagaraa irraa walitti dhufanii akkamitti walirraa barachuu fi furmaata rakkoo biyyoolessaa isaaniif deebii kennuu akka danda'an agarsiisa. Gama maraan guddina saffisaa fi hirmaachisaa ta'e Itoophiyaan galmeessaa jirtu kan ajaa'ibsiifatan ta'us eeran. Milkaa'inoota guddinaa Itoophiyaan galmeessaa jirtu arguun ragaa bahuu keenyatti baay'ee gammanneerra. Biyyattiin Afrikaa keessatti guddina diinagdee saffisaa galmeessaa jirti. Kunis tokkummaa biyyaalessaa biyyattii cimsuu fi birmadummaa ishee kabachiisuuf baay'ee murteessaadha. Daawwannaa fi walitti dhufeenyi sadarkaa hooggantoota biyyoota lamaanii dabalatee karaa garaagaraatiin eegalame cimee akka itti fufuufis kan hojjetan ta'uu eeran.